Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waashama akkam jirtu. Warreen barattoota jahaffaa ta'anii baga gammaddan kan qormaata keessanii gadhiifamee jira. Akka biiroon barnoota Oromiyaa beeksisetti firiin barnoota qormaata barattoota kutaa jahaffaa kan bara 2017 gadhiifamee jira. Kanas akkuma asirraa agartan kanatti liinkii biiroo barnoota Oromiyaa gadhiisee jiru irratti ilaallachuu dandeessan. Akka asirraa argitanitti amma kun barattoota mana barumsaa Almaas Boom kanneen kutaa jahaffaa baratan. Barataan kun Bilaal Ahmad Abdii jedhama. Akkuma argitan Bilaal Ahmad Abdii mana barumsaa Almaas Boom Mayaasiitii yookiin Haramayaatti kan argamudha. Akkuma kanatti hundi keessanuu ilaallachuu ni dandeessanii. Chaanala biiroo barnoota Oromiyaa irratti gadhiifamee jira yookiin telegiraama biiroo barnoota Oromiyaa jalaan yoo seentan argachuu dandeessanii. Liinkii biiroo barnoota Oromiyaa irratti ilaallachuu ni dandeessanii. Achiin seentanii lakkoofsa koodii keessan galchitanii firii keessan arguu dandeessanii. Baga gammaddan firii keessanitti baga gammaddan firii gaarii carraa gaarii isiniif haa ta'u. Asumaan telegiraama kanarra kanatti yoo seentanii biiroo barnoota Oromiyaa yookiin Oromiyaa Education biiroo jettanii Oromiyaa jettanii yogguu isin jalqaba barreessanuu ni dhufa waan ta'eef akka kanatti argachuu dandeessanii. Oromiyaa Education biiroo kan jedhu yeroo barreessitan asirratti liinkiin kana jalatti kaa'amee jira. Akka agarsiistii waan qabxiin qormaata xumura barnoota sadarkaa tokkoffaa kutaa jahaffaa bara 2017 ifoomeera kan jiru kana as jalatti biiroon barnoota Oromiyaa adoolessa 25 bara 2017 bara barnoota 2017 barattoonni qormaata naannoo kutaa jahaffaa fudhatan dhiira 276,702 akkasuma dubara 261,146 akkasuma waliigala barattoota 537,848 kan qormaata kutaa jahaffaa fudhatan kanneen keessaa gara kutaa torbaffaatti kan darban jechuudha. Immoo parsantii 85.6 yoo ta'an 85.6 kan gara kutaa torbaffaatti darban isaan keessaa dhiira 238 akkasuma 512 dhibbantaadhaan dhiirti dhibbantaa 86.2 dubara 222 222 fi 108 akkasuma dhibbantaa gaafa ilaalamu 85.1 jechuudha dubarri kan dabre. Egaa akka waliigalaatti walitti 460 akkasuma 620 parsantaadhaan 85.6 kan dabran jechuu akka waliigalaatti. Haaluma kanaan barattoonni qabxii keessan ilaallachuudhaaf liinkii kanatti gargaaramuu dandeessu jechuudha. Liinkii as jala jiru kanatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Liinkichis akkuma argitan kana asirratti kanarratti gaafa tuqxan qabxii keessan ilaallachuu dandeessan jechuudha. Lakkoofsa koodii yookiin lakkoofsa eenyummaa keessanii sana gaafatti galchitanii maqaa keessanii
galchitan asirratti argachuu dandeessan jechuudha. Isin linkii kana gaafa gattuutanii asirraa linkii kana gattuutanii akka kanatti isin fidaa asirraa check result bakka jiru kanatti buutanii check result bakka jiru kana gaafa tuqattan check result gaafa tuqatan akkana registration number jiru kana fidaa registration number jirurraa koisa registration number nama tokkotti haa galchuun 988 takka 17 hajuun maqaan nama kanaa Magartuu kan jedhamudha. Magartuu check result gaafa jennu akka kanatti fidaa jechuudha. Namni Magartuu jedhamu registration isiitii fi maqaa isii gaafa itti galchine akka kanatti qabxii isii mul'isudha. Magartuu Abdii Abrahaam registration nambariin isii kana Harargee Bahaa magaalaa Dadar mana Burqaa gabaa bakka jedhamutti. Egaa qabxiin total scoring isii waliigala 412 akkasuma maarkii 157 persentaalii 95 average isii immoo 82.5 paasiidha. Kanaafuu dabartee jirti. Akka kanatti qabxii keessan laallachuu dandeessan kan jirudha. Irraa asirratti nuuf haa ga'u. Asirraa odeeffannoo kan argattanii qabxii keessan laallachuu dandeessanii. Kanaaf chaanaalii kana warri subscribe godhin subscribe achumaan godha. Akkasumallee share like gochuu hin dagatinaa. Comment illee asirratti barreessaa waan gaafii qabdanitti. Akkasumallee yoo laallachuuf isin rakkise asuma jalatti registration number keessan fi maqaa keessan barreessaa isin ilaaluun ni danda'a kan jedhudha. Galatoomna.